maali riizinii kee wanni ati qeexxeef okay arra marroodha arraan tan responsibilitiin deemtee waraana bilisummaa oromoo harkarra deebitee jirti hireen oromoo daasee dhugaadha jaalannuu jibbinuu oromoon mana gala ammaan booda nu barbaachisu qawween isin bilisoomsina qawween bilisoomne ergettan nama mana gala erga jenne responsibilitiin hegereen akkaataa itti bilisoomanii fi akkaataa fuuldura achirra kuftee jirte jechuudha. Akkuma tagaafa qabsoo karaa nagaa gaggeessaa qeeqaa jabeessaa dhufne qeeqmayni nama jabeessa arra odoo abiyooti qeeqmaya juwaarsan fudhate arra ni kasaara hin kasaaru arra nuti illeen warra waraanaan deemu kana fakkeenyaaf amma namoonni tokko maal naan jedhanii barqar fakkeenyaaf amma waa'ee marroo dubbattee naan jee tokko haya inni bar yeroo itti dhaggeeffatu qabu maaliif hin dhaggeeffanne Geetaachoo Raddaafaa akkamitti dhaggeeffatan maali lafa bilisoomte keessa deddeemaa jiraame amma inni wallagga keessa bilisoomte hin jenne guutuun achi keessa lafa bilisoomte keessa deemaa jiraate maali wanni godhu ni dhaggeeffata haa yoo inni dhagahuu baate ati ka dhagahuutu dabarsaafi jechuudha akkas jechuudha yoo inni dhagahuu baate ati waan dhageesseef narraa fuuteeti aboo hawaasni akkana gongumaa jiraate siitu dabarsa akkasi fuudhi dabarsiif sin jenna jechuudha siigalee amma nam tokko wallaalaan akkanuma lafa utaaleetum maaliif akkana jedhama keessaadhaan fixadha keessaadhaan no yeroo garii kanumaan juwaarii wajji akka gaarii walii gallu galgalaa ganama walii bilbiluun asirra dhufee isinirra qeeqa dhiibbaa isarra godhuuf akka inni nan dhageenye waan hin beekuuf yeroo garii gaafsan maaliin gaafaan dhufee asirra isin qeeqa you did good job jaamalee waan biraan jiru he knows he understand yeroo garii osoo beeytuuti hawaasa irratti qeeqamuu qaba namoonni tokko paartiin siyaasaa hawaasa irra qeeqamuu qaba. Hayyoonni tokko hayyoonni dirqama qabu asirratti qeeqamuu qaban hawaasa irratti. Hawaasni dhugaa haa argu haa baru haa dhiibbaarra godhu. Maaliif jennaan dhugaadha amma fakkeenyaaf nam tokko yoo waan qeequ kana hin gargaara amma namoota tokko jira warra OMN jibbanii jira fakkeenyaaf. Takkaa sumuuni OMN kanneen beeku. Sumuuni takka gargaareen beeku miidiyaa isaa. Immoo ni jibbaanii abaara galgala ganama. Kun amma dhugumaan jibbaa jedhama jechuudha. Immoo tokko ka OMN gargaaru yoo dhufee OMN qeeqe namichi sun sirrii jira. Gargaaruttis jira qeequttis jira sirriidha jennaan jechuudha. Akkanatti wal bilcheessaa deemuu qabna. Jaalmarroos yoo taate yookaan gammachuu abbootii taate yookaan waraana bilisummaa Oromoo taate haajii xiinxalaa yoo gargaaree jiraate yoo summunii gargaaree yoo haqeequ taate dhugaadha haajii xiinxalaan kararra jiraa jechuudha. Gargaareeti qeeqaa jira jechuudha. Yoo hin gargaarre immoo kan hin taa'ee qeequ taate ani jibbaa waraana kanarraa qaba yookaan jaalmarroo irraa qaba jechuudha. Yeroon kana joogaa warraan itti dolchee itti kanne they know how much I give them ni beekan jechuudha meeqa akkanta kanne. Kana jechuun maal jechuudha? Kaniin qeeqaa jiru afaan goggogaa miti. Kan akkasiin naa baradha. Bakka hoggantoonni keenya gizee isaan misteekii dalagan qeequun sirriidha. Yeroo kalee jaalmarroon as bahee warra kalee bilisoomne miti ja'an. Warra kalee bilisoomne miti ja'an. Warra nu hiikkachiisu turan san isaallee nu sirrii miti jennaan jechuudha. Dogoggora. Kana hunda lakkaa'uun barbaachu nama akka isaa nama Oromoon abdii irra kaayattee deemaa jirtu arraan tana isaan kun nama tadabarte irra lakkaawwatanii miti. Arra hoggantoota keenyaas nutu hiiksifata jedhama malee warra isin hiikkachiifna nuun ja'an yookaan warra bilisoomne miti nuun ja'an hin eeggamu afaan akka isaarraa hin eeggamu. Kun ijjannoo kiyya jechuudha. Hin eeggamu isarraa. Isarraa kan eeggamu hoggantoota keenya warra mana hidhaa jiranis nutu bilisoomsa. Period. Tadabarte san booda wal herreegna. Booda hisaabbanna. Takka dhiifama walii goona. Yoo dhiifama walii goonee jiraanne akka ilma Oromoo tokkotti nutu dhiifama walii goonee wal jala hiriiraa jirra moo akkam. Kanaaf amma fakkeenyaaf erga waraana bilisummaa Oromoo gargaaruu eegalle warreen wal gahii irrattis paartii irrattis zuum irrattis wal argaa jirru kun wal argaa jira dhugaa walii argaa jira. Maali wanni tush ganda keessa deemnee wal duubaa tush jennuuf maali hin barbaachisu. I don't think this is important yeroo kanatti. Barbaachisummaa isin agarre wanni tush jennuuf hin jiru. Dhugaadha wanni kun sirriidhaa sirreeffamuu qaba.
maali wanni sirreeffamuu qabu kaleessa Profeesar eenyu maqaan isaa Isaaqii fi faranjootaa fi dippiloomaasootaaf kun hundi walii galanii miitingii godhatan waa'ee mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa irratti Amaarriinis kophaa godhate Oromoon godhatte jirti haya namni tokko lama achi keessa seenee jira wanni haasawamaa ture maali arra Oromoon aktara guddaadha noo arra bari yoo dhugaa dubbanne bar warra usneetuma hayyoota keenya kana dhiibna malee warra heebii wayitii haasuu danda'u ilaa sadarkaa addunyaatti haasoo danda'an hunda warri qabsoo tana keessaa sheerii qabu bakka tana bu'anii haasawuu ni danda'an. Isqeelfaan haasawuu danda'an Profeesar Isqeelfaan haasawuu danda'an Tsaggaayeen faan haasawuu danda'an. Yaa jara keenya nuti gizee hunda waanuma dabarte qofa olii hisaabbannaa. 2018 moo olii hisaabbannaa gizee hunda abaluun akkana jee abaluun galaa jee abaluun akkas nuun jee kun akkana nuun jee yoo kana ka hisaabbannee wal qurramne arrammoo nuti responsibility ka jennu taate we are useless. Akkanuma yeroo teenya gubaa jira. Bilaash yeroo teenya firraa gubaa jirra jara keenya. Warri du'a walirra murteeyse tokko tahee wingii waraanaa qaban. Ani isaanii wal qixxaadhaa isiniin jechaan jiru. At least yoo xiqqaatte waan dila takka dhimma itti bahachuu dandeenya. Tokkoffaa anis atis hundi keenya tokkummaadhaan waraanni kun ka Oromooti malee ka jaalmarrooti miti jennee itti amanne. Waraanni kun ka hunda keenyaati malee ka gammachuu abbooyyeeti miti jennee itti amanne. Waraanni kun ka hunda keenyaati ka jaalqaanqeeti miti jennee itti amanne. Gargaarree wajji dhaabbanne yoo ka deemnu taate ammallee akkanumatti warra dippiloomaasii addunyaa tanarratti waa'ee ummata miliyoona 60 murteessu. Oromoon ni dhabdee ka ummanni miliyoona 6 qabu. Arrallee warri aktarii jajjabaan ummata Tigreeti warra miliyoona 6ti. Kaleessa gizee Profeesar Profeesar Isaaq Moonyi namicha jaarsan oggaa dubbatu oggaa waliif fidu eenyu warri shoora kana taphataa jiru ammallee walgahii diisirra warri taphataa jiru eenyu. Kanaafin qabsoon teenya hin qulqullooyne liqimsi bishaan fudhadhuuti akkana la guruc godhiiti liqimfadhu. Ani jaalmarroo irraa rakkoon qabu waraana bilisummaa Oromoo irraa rakkoon qabu si gala immoo yoo wal qayne wal sirreeffannaafin akkanatti babbaqeessee gaagura harka kaayee deema kanniisni osoo wanni jedhu fuudhaa jechuu keessa fudhadhu liqimsi bishaan irra guruc godhi yoo sitti hadhoyte. Maaliif arrallee maqoo argaa jirra Oromoo keessatti namni yeroo duraatiif Oromoo bahaa dhihaa kaabaa kibbaa walitti wal jala hiriirsee waa'ee Oromoo kamana galte hunda godhe Jawaar Mohammad jaalattuu jibbituu Oromiyaa miidiyaa neetworkii gadhaabee am Oromoo first erga jee gurbaan kun isa ka yeroo duraatiif Oromoo takka godhee nama gosummaa hin deemne gandummaa hin qabne amantummaa hin qabne qulqulluu bashaasha xaliila namaa Jawaar Mohammad qof ka hijaan beekne. Arra osoo nama gaarii tahuu baate qilinxoon wajji nyaatanii hundisii wajji nyaattee dhuydee qilinxoo darbite. Sini gala. Kanaafuu jara keenya qabsoon teenya ammallee qulqullaawaa deemaa hin jirtu. Period. Maaliif jennaan maaliif ibsossobna amma bilbilaan edanus na jeeqaagaa bilbila gamaa gamana bilbilaati gurra na baqeessaa bilbilaan I don't care dhugaan isinii himan dhugaan isinitti hima maaliif amma before it's too late amma iyyachuun boo kaleessa bar ummanni Itoophiyaa abiyoot kaasaahun ka ilmaan Oromoo lafarraa fixe ka ilmaan Tigraay lafarraa fixe haanu gusummarra turu jedhanii hiriira bahanii bar ati bar akkaan ani Jawaar Mohammad maqaa kaasuun feetu bar yaa abbaa gandaa gande sii ka gandaan deemu malee hajji xiinxalaa miti gandummaa waan jedhan hin beeynu nuti gandummaa waan jedhan hin beeynu amantummaa waan jedhan hin beeynu Oromummaa fi Oromoo qofa irratti duuna. Kaleessa abiyoot kaasaahun haa aangoorra turu jechuuf hiriira bahan wal guurratanii ani maaltu na dhoorke arraan tana akkan ani Jawaar Mohammadii fi
Abdii Raggaasaatii fi Koroneel Gammachuu fi obbo Baqqalaa Garbaatiif hiriira bahuu kadhoor keenyu suma wal afaan dachaana. Afaan keessa wal dhoynee wal deebisna. Hottaamee sagalee taanaa yoo jedhan ni diddan. Tigreen akkanatti injifannoo galmeessifachaa jirtu hiriiras bahaa, dippiloomaasiis dalagachaa, qawweenis lolaa, TMHnis lolaa godhachaa jiran. Keenya taati OMN akkas na godhee ture. OMN maarree nu godhee ture. Ati hijuma lakkaawwadhu. Tanuma dabarte hijaa lakkaawwadhu ati. Namni ilmi namaa arra yookaan boru jiraata malee waanuma kaleessan qofa dubbachaan oolu. Ganama kana guyyaa waarii yoo nama 7,000 taa'ee ilaalame maali yoo itti fayyadamte maal si miidha? Maal si miidha? Gandummaa si keessatti habaqaalee jira. Salfiishummaan ammallee ujureen salfiishummaa nu keessaa hin baane ammallee. Odoo silaa ujureen salfiishummaa sun nu keessa jiraachuu baatte arraan tana silaa eenyuun nu duraa mul'ata Haacaaluu Hundeessaa dhabnee bira. Kaleessa eenyu dhabne? Abbaa seeraa Hussein eenyu maqaan isaa Hussein dhabnee bara. Looyera Jawaar fa'a. Bar ijoollee karaa guyyaa adii irratti bara rashanaa jiran dhabnee bara. Soo kana hunda osoo dhabnee jirru osoo kana hunda qabnu alaa keessaan joonjooynee wal joonjeessinee manatti wal galchinee tattaa'u jirra kunoo waggaa 2 mee maal nuu siisitan? Wal beeynaan hamtuun qabdu. Kanaafuu maal gochuu qabnaa jara keenya? Oromoon maal gochuu qabnaa? Alaa keessaan maal gochuu qabnaa? Yaa jara keenya boru yoo Jawaar Maammafaa waan takka tahan booyuun kee maal bu'aa qaba? Booyichi naachaa maal bu'aa sii fida? Maal fiddame? Yoo arraan tana kaatee alaa keessaan addunyaa guuturraa sagalee saba keenyaaf hin taane hayyoota keenya warra hidhaa jiran yeroon Jawaarii fi Baqqalaa fi jaras afran kana dubbadhu isaantu matoodha malee Oromoon isaan afran kana qofa jechuu miti. Oromoon 100,000 tamana hidhaa jirtu. Egaa kara dandeenyu hundaan isaan kana garaa qulqulluudhaan hayyoota mana hidhaa jiranii fi ilmaan Oromoo mana hidhaa jiran hunda akkamitti cabsinee baafnaa? Boo jarri kalee biyya arraabdee maqalee dhuunfattee kaan gootee TVdhaanis dalagaa dippiloomaasiinis dalagaa arraan tana waan guddarra deemaa jiran arra waan siyaasaa bira kutaniiti qaata nuti cina nu dhiibanii beekaa yaa jaalmarroo kiyya obboleessa kiyya siin karadhaati. Atiin kun yoo jabaa taate warrummaan TMH warrummaan Tigree kunuus hin fedhu. Ati jabaa jechuun ati qoftiin ani jabaa yoo jettee miti. Yoo Oromoon si duuba jiraatte haa Tigreen si sodaattu tana beeka. Yoo Haajii Xiinxalaan si duuba jiraate, yoo Isqeel Gabbisaa si duuba jiraate, yoo Ittaanaa Habtee si duuba jiraate, abbuma fedhe Oromoontu yoo si duuba jiraate guututti akka isaan afaan tokkoon dubbachaa jiran maankaa tokkoon nyaachaa jiran kanatti yoo Oromoo guutuu wal jala hiriirsitee dhaaba paartii siyaasaas haa ta'uu hayyootas haa ta'uu miidiyaas haa ta'uu wal jala hiriiree jarri kun hundi afaan tokkoon deeme si sodaatti. Silleen cabsitu. Yoo immoo ati Oromoo irraa cufattee anaatu beeka anaatu Oromoof beeka anumaan marihadhaa yoo jettee cal jettee godatti galtee kadeemtu taate ogguusan isaan atis Oromoo if duubaan qabdutti si beekan jechuu ogguusan. Kanaaf akkana irra jajjabaannee isinitti himna. Akkana ija jabaatanii gisee namni isinitti dubbate isinitti hadhooyti ni beekna. Maaliif beektaa dhugaa tanaatu hadhooytudha. Kijibaa fi irra dibaantu ni mo'oyti. Fakkee isaan ni mo'oyti. Garuu wanni dhugaa akkanatti hadhooyti ilaala. Jawaar Mahammadis gaafa inni as ture akkanumatti hin qeeqa kanumaan silkii isaa qabu as bahee I don't care. Maaliif dhugaan ni mo'oyti liqimsa. Nama kan osuma jaalattu amma nam tokko garaa isaa keessatti isa malee namni marroo jaalatu hin jiru. Amma marroo akka isatti ani marroon jibbaa inni marroo jaalata. Bakka inni is close. Maaliif takka inni warra qe'ee isaatii warra ganda isaatii takka inni warra bakka bara dheeraa kana no akkasii miti obboleessa kiyya.
cool down brother. Maybe si jaalachuu danda'a. Maybe anaatu si caala jaalata. Maaliif jennaan diinagdee isiniin kannaa fi bakka irraa irratees yaa marroo kiyya bakka tanaas irraa irrateen jechaan jira jechuudha. Ati immoo yoo haajii xinxalaan akkana jedhe maa akkana jetta ati kalee akkana jettee turte isin dheengadda warra akkana jedhe isin warra je'eetiin jira bilisoomne je'eetiin jira maal fidda ani ittiin qaanfadhaan ani warra gaafa abiyyi dhufu abiyyi kan akkamitti diddan ilma abbaa gadaa jedhee warra asirra taa'ee lallabaa ture. Abiyyiin bilisoomne jirra jedhee lallabeetiin jira so what? So what? Bilisoomne jirra je'eetiin jira abiyyi bilisoomne jirra kajee ana qofaa miti addunyaa guutuu je Ameerikaa sobe Noobeelii sobe hunda sobe haajii xinxalaan sobame akka nama hunda. Bakka so what? Bilisoomne jirra ilma abbaa gadaati jennee jirra. So san je'eetiin arraan tan atsanii mataa keessa na dhoyte akkaan hin dubbanne afaan na qawfeta hell no si jenne jechuudha. Si gala? Abiyyiin gaafa inni bilisoomne jennee jira je'eetiin jira viidiyoon tiyya deemaa yoo feetan duuba deebi'aati as baasaa kukutadhaati sheer godhadha akka gaariitti je'eetiin jira bilisoomne jirra je'eetiin jira an nama niin qeeqa I don't care an arrasi qeeqa yoo ati waan takka taate hajii xinxalaa godhe kuni waan hin taane bara amma dura amma fakkeenya namoonni tokko tokko Haacaaluu qeeqxe jan qeeqeetiin jira Haacaaluu qeeqeetiin gaafa inni OMN irra dhufe thank you so much je'e irraa kaasee faarsee dubbadhe jechuudha niin qeeqe namni nuti asi akka sagaleetti asirra teenyee qeeqne yoo waan takka ta'e nama kanaa waa godhe jechuudha no kun dhiiga nama sanii dhoysuudha kun diinummaadha mataan isaatu maaliif arra Anjiwaar qeeqe Jaalmarroo qeeqe yookaan Abiyyi qeeqe jarri kun waan takka yoo ta'an haajii xinxalaa godhette kun mataan isaa diinummaadha maaliif namni nama dura deemu akka arba adiitii je Jawaar Mahammad arbi adiin magaalaa keessa deemu dhokochuu ni ta'a hin ta'u gaafa naman hoggana jettee deemte qeeqamuu barachuu qabda qeeqama inni si jabeessaa jechuudha. Humna sitti horaa akka waa ofirraa laattu si godhaa. Namni harka namaatumu akka abiyyi kana hallayyaa nama naqa. Namni yaa nugusa kiyya yaa nabiyyi kiyya jedhee gaafa harka siituma akka abiyyi kanatti beekaan si malee hin jiru gaafa namni siin jee hallayya si dhiibaa jiran. They push you to hallayyarra si dhiibaa jiran hallayyarra si darbaa jiran. Namni akka Jawaaritti gaafa dhufee si qeequu ture san abiyyi gaafa qeeqe san odoo silaa warra harka tumuuf dhiisee qeeqmaya Jawaar san fudhate arra silaa abiyyi sadarkaa kanan gahuu jechuudha. Kanaaf wal qeequun wal jabeessuudha. Aadaa tana barachuu qabna jira keenya. Baradha aadaa kana. Hayyoonni keenyas sodaattanii manatti wanni galluuf hin jiru. Wanni mana galtaniif hin jiru. Dhugaa tana akkanatti babbaqeessinee walitti himaa wal jajjabeessaa deemuu qabna. Ani isiniin jedha. Kanaafuu amma wanni gochuu dandeenyu kaalkuleeshina gaddeebina. Gaafa nuti qabsoo karaa nagaa gaggeessaa turre gaafa fincilaa turre san fincila diddaa gabrummaa gaafa godhaa turre Itoophiyaan paawarrii isii akkam ture. Waraana meeqa qabdi gaafsan. Itoophiyaan waraana meeqa qabdi gaafasan. Diinagdeen isii akkam ture. Liyyuu haayilii meeqa qabdi makalaakaa meeqa qabdi. Oromoon gaafsan sodaattee no hin sodaanne. Mirga isii kabachiifattee jechuudha. Kanaafuu abbummaan fedhe hoggaa si keessaa dhufu abbaan fedhe gaafa si dhufe ati immoo aangoon ta Jawaar Mahammadii miti. Aangoon ta Abiyyi Ahmadii miti. Aangoon ta Jaalmarroo Gammachuu Abbooyyee ta Haajii Xinxalaa yookaan ta Baqqala Garbaatii miti. Aangoon teeti yaa ilmaan Oromoo. Aangoon harka kee jirti. Aangoo ka qabu si. Kanaaf kuni burjaajii uumuu miti jara keenya. Kuni wal qaruudha. Kuni yaada yerooti. Yaada yeroo bilchaata wal keessatti brain wash wal goonu ka wal bilcheessinuu jechuudha. Ka galteef ni galtiif. Ka fudhatu ni qicata. Kan feene ni gannaqaa jechuudha. Ni galee. So kana akkanatti quba qabaadha waan ni gochuu dandeenyu maali yoo kaleessa abiyyiif hiriira baantaate nuti immoo hiriira bahuun dirqama addunyaa guutuurraa afaan tokkoon Oromoo yoo dandeenye hiriiratti fuula keenya haa deeffannu hatattama yeroodhaan hiriira haa qopheessinu hiriiraaf sagantaa haa qopheessinu sagantaa haa baafnu biyya keessaaf illee fincilaaf haa qopheessinu haa goonu maaliif jennaan qabsoo karaa nagaa qabsoo karaa humnaatiin deemnu tinnisti malee qabsoo karaa humnaa himaa hin gootu jara keenya hin baaragina
hunda wal cinaa oofachuu dandeessa. Miidiyaa keetis qabattee qabsoo kaan dippiloomaasii oofuu danda'a, kaan hiriira oofuu danda'a, kaan fincila oofuu danda'a, kaan immoo bakka humna bakka jajjabaattu jajjabeen dhuftee jajjabeen akkasii seentee marroonfaan waan godhan waan humnaa godhan jechuudha. Akkasitti mootummaa kana dafnee lafaan darbinee deemna jechuudha. Gizee kana goonu walii galaati gaa. Afaan tokkoon haasawaa, maankaa tokkoon nyaataa, eessarra jirra, eessarra dhaabbachuu jira. Wal gaafachaa jechuudha. Aboo itti hanaabtee maalirra jira? Isqeel maalirra jira? Tsaggaa Araarsaa maalirra jira? Dr. Awwal maalirra jira? Sinigalee Kaafaa'oo maalirra jira? Abaa'oo maalirra jira? Waboo maalirra jira? Jennee wal gaafannee tokkummaadhaan afaan tokkoon dippiloomaasiidhaan hegereen biyya sanii hunda jara hunda kana waan laachitu. Qoy ani kana dhibe. Yoo Dabratsiyoon wajji walii galtuu dandeesse maaltuutu Maraaraa wajji walii galuu si dhoorkaa? That's my question. Maaltu Isqeel wajji walii galuu si dhoorkaa? Maaltu Awwal Aloo wajji walii galuu si dhoorkaa? Maaltu Kaafaa wajji walii galuu si dhoorkaa? Maaltu Abaa wajji walii galuu si dhoorkaa? That's my question. Egaa yoo Tigree wajji walii galuu dandeenyu taate nuti hoo maal walii galuu dadhabna? Yeroo kanarra hamtu Oromoodhaaf ni dhufti jira keenya. Mee jireenya keenyatti yeroo tanarra hamtuu ni agarra amma booda. Yeroo tanarra hamtuu ni agarra. Yeroo arraan tana hayyuun nuti qabnu, qaroon nuti qabnu, ijji nuti qabnu mana hidhaa keessa tetteessu. Jajjabaan nuti qabnu yeroo ajjeefametti yeroo kana caalu yeroo nuti waliin gallu kana walii galuun dhorku kana caalu jira. Arra bar dubartiin Tigraay waan gudeetamteef bar takka ta'ee jirri. Waan qabeenyi isaanii manceef takka ta'ee bar afaan tokko ta'anii tokkummaaf qabsoo ofiitii qabsaa jiranii. Nuti yoo maaltu nu dhorke? Moonulleen akkuma dur namni hidhaa jiru kun nutti mul'atu, kadu'e nutti mul'atu. Ammallee akkuma dur of tuulummaadhaan karuma kiyya qoftiin haadha deemaa jirra moo maali? Moo ammallee waa gara qabannee hijaa dur lakkaawwachaa jira? I'm just telling you. Sumattiin himaa jira. Yoo sii liqinfamte fudhadhu itti dhugi bishaan. Maaliif jennaan hegeree ilmaan miliyoona 60 kan murteessu ilmaan Oromoo hunda jechuudha. Namni sheeriin qabajoo hundi waan kanarratti dirqama qabaachuu. Kanaafuu hatattamaan roodmaappiin Oromiyaa yoo qabee jiraate irratti hojiirra already baasanii jiran. Oromoo Federaalist Koongiresiin yookaan roodmaappiin waraanni bilisummaa Oromoo nu baasee jiraate baruu feena. Jaalattuu jibbitu baruu feena. Barachuu feena. Sigalee kaafe immoo dirqama ilmaan Oromoo irratti kanna. Ilmaan Oromootti dirqama kanna. Ilmaan Oromoo guutuun biyya addunyaa kanarra jirtan. Kaleessa barboo nafxanyaan bar Abiyyiif baatee bar Abiyyi angorra hannu turuuf bar. Ati hoo hayyoota qaqqaalii hayyoota ija ta'an kana mana hidhaa keessa ta'an ati maaltu afaan cuqqaallachiisee mana si kaaye? Because nuti akkaataa nuti itti qabsoo nuti deemnuutu qabsoo kara takkaa qofa akkana. Yoo takka qawwee jenne qawwee qofa jenna. Yoo takka karaa nagayne afaan nagayne sun hundi sirrii miti. Hunda wal cinaa oofuun dirqama. Kanaafuu Oromoon bakka jirtu guutuu addunyaarraa tokkummaadhaan karoora qopheeffannee bakka jirru hiriiraaf if qopheessu. Oromoon biyya keessaa fincilaaf if qopheessu. Bakka barbaachisutti bakka wanni hamaan jirutti jala dhihaatee jajjabeen tattaa'u. Akkana walti nisa deemu. Kuni wal jajjabeessu, wal qeequudha. Maaliif jennaan nama tokko yoo ati questioning goone yoo waan takka hin goone namni kun diktaatara ta'aa deema. Kanaaf ammaanuu wal wanni godhaa deemnaa jechuudha. Wal sirreeffachaa deemnaa jechuudha. Kun jechuun yookaan jaalmarroon badii jira, yookaan gammachuu abbooyyee badii jira, yookaan kaafaa badii jira osoo hin taane hundi keessanuu badii jirtanii. Yeroon Oromoon Oromoodhaaf yeroon kana caala hamaan hin jiru isin maal godhaa jirtanii dhagaafiin teenya. Kaafaa'oon, Abaa'oon, Waboon yookaan instituushinii ala kanaa qabnu hundi maali konnekshinni keessan maali? Waliigalteen keessan roodmaappii Oromiyaa irratti maali? Gaafii isin gaafachaa jira akka uummata hawaasa Oromoo taane nuti sagalee uummata Oromooti. Waan Oromoon gungumtu nu keessaan gungumamaa jirti jechuudha. Isinirra gungumnaa jechuudha. Sinigalee maali? Egaa Kaafaa'oon, Abaa'oon, Waboon yookaan instituushinii Oromoon qabdu kana dippiloomaasii haa ta'u, whatever koongiresii haa ta'u, abbaa fedhe haa ta'u, kun hundi maalirra dalagaa jirtan? Guyyatti yeroo meeqa wal quba qabdan?
Tas gaafii uummataati. Yes, gaafii uummataati. Oromoon guutumaa guututti fuutee isin irra ganneexee jirti responsibility. Especially marroo matarra si keessee jirti. Gaafa kaan fuutee Juwaarra keessee amma dabareen ta'e jettee matarratti si keessee jirti. Amma immoo gaafii si gaafachaa jirti. Jaalmarroo fi Profeesar Maraaraa, Jaalmarroo fi Daawwit Ibsaa hidhaa dhaabbatarra jiru. Jaalmarroo fi seenaa jinjimoo fa'aa warra dippiloomaasii maaree gaggeessina jedhan, jaalmarroo fi warra koongiresii gaggeessina jedhan, osa whatever institution Oromoon qabdu guyyatti yeroo meeqa wal quba qabdanii isin jechaa jirti Oromoon. Isin galee maaliif huni wal jabeessuudha. Wal jabeessuudha. Yoo waa irratan kararra wal kaayuudha. Maaliif akkana kararra wal kaayoon deemin dubbiin booda badaa deemte yookaan yoo Haaji Xiinxalaa maqootti galee anumaan waa beekaa ati waan ati jettu sin dhaga'u yoo kajoo taate Haaji Xiinxalaan diktaataraa jechuun mataan isaa. Si galee? Kanaafuu dubbii tanaatu dubbii akkanatti sirreeffamaa deemuu qabdu. Kanaafuu jara keenya haaf qopheessinu, fincilaafis haaf qopheessinu, hiriiraafis haaf qopheessinu, warreen karaa humnaatiin deemtanis jabaadhaa. Humnatti jabaadhaa immoo warreen dippiloomaasii addunyaa sana gaggeessanis jabaadhaa. Politikaa keenya sheeppii isaa tolchinu. Politikaan keenya bana qulla I don't see nothing. Nothing. Yoon amma waa'ee Tigree kana achi ilaalu galgala ganama wanni isaan BBC fi CNN fi TMH irratti haasawan already sheeppii qabsiisaa jiran. Biyya arraabanii akkana biyya arraabanii ka'aniiti akka buutitti akkana biyya arraabanii lafaa ka'anii dandamatanii biyya fi bilisoonfatanii amma immoo warra akkas nu godhe seeraaf dhees jedhanii deemaa jiran. Gaafa kana godhan sirriitti politikaa isaanii sheeppu godhachaa. Ummata isaan sodaa irraa qabu ka'a biyyifaan juntaan isin nyaachuuf dhufti qabeenya keessan barmacaasuuf dhufan jedhaniin lakkii nuti juntaa miti nuti isin nyaachuun dhufne isinummaa wal bulchaa nuti ummata kana seeraaf dhaleessuuf deemna jedhaniiti akkanatti politikaa ifii sirreeffachaa deemaa jiran. Keenyallee maa akkanatti sirrooneefin akkanatti hadheeffadhee isin haasoo jira malee jibbaa wayituun qabu jechuudha. Hundi ija mirgaati fi ija bitaa tanaaf all of you tokkum. Kana arrabsitus sin jaaladha kana jaalattus sin jaaladha I don't care. Na arrabsitus wallaalaaf. Warra na arrabsee gaafa kan gisee waan takka jenne gaafa dhugaa argan dhugaa baanta warra jiru jira jechuudha. Maaliif nama arrabsuutu gaafa dhugaa argin ka arrasi faarsu caala nama santu si jaalata jechuudha. Maaliif dogoggorratti waan wannis jiruuf. Kanaaf akkanatti wal sirreessaa deemuu qabna. Akkasiin nu hubadha. Miidiyaan keenya ajandaa kan nu tolcha. Miidiyaan keenya bakka waraanni keenya jirutti deemaatiin nuuf waraabaa nu dhaleessa. TMH irraa oduu Oromoo oduu Walloo Kamisee dhagahuu hin feenu. Hin feenu ammallee irra isinii deebi'a. TMH irraa waa'ee Walloo Kamisee, waa'ee Sanbatee, waa'ee Dasee dhagahuu hin fedhu. OMN irraan dhagahuu fedha. Yaa. Takka Keelloo miidiyaa, takka Kuush miidiyaa, takka Shabboo miidiyaa, takka Walaabuu miidiyaa, takka BBS irraa jara kanarraan dhagahuu fedha. Akka gaariitti ajandaan keenya akka hafarfamuu fedha afaan Amaaraatii fi afaan Oromootiin. Akka gaariitti. Arraan tana Wallagga naannoon akkana kontirool ta'ee jira. Arra Shawaa bakka akkana የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኮንትሮል አድርገታል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን achi dhaqee bakka kontirool godhe ummata saba Oromoon tahin bira dhaqee akkamii waboon akkamitti isin tekeer godhaa jira. እነዚህ በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው akka isaan jaaniin dhagahuu fedha. Bakki waboon qabatte akkuma warri TMH bakka Tigraay qabatte juntaa sa'uun aybalam abiyyuu shitaam no akka jedhan bakka waboon qabattes afaan Amaaraatiin sabaaf sablammoonni achi keessa jiran ውሸታቸውን ነው እና አብይ ውሸታቸውን ነው እኛ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንደዚህ እየተንከባከበን ነው ከጀው ሰኒን ኦኤምኤን ይረደገው ፈደበለ ይሰኺ ዮሲ ገልት ሰኒን ደገው ፈደላል ማሊፍ ቤታ ጋፋ ቡዝነሽ ዮሐን whatever ቃልቲ ዮሐን ዳኛቸው አስረ ዱፌ ውሸት ነው የአብይ ሚነዳው ፕሮፓጋንዳ ውሸት ነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ይሃው ከኛ እየገዙ ነው እኛን እየተንከባከቡ ነው ጋፈ ጃኒ ኦኤምኤን ረት አፋን አማራትን አከቲ ኤምኤች ከነት ሀፈርሰኒ ገርሲፍተን አጃጀቸው አመላ ፖለቲካን ተኝ ሼፒ ጎደቻ ዱፍቴቹ ገርቴ ፖለቲካን ተኝ ሼፒ ጎደቻ ዱፍቴ አማ ሰባብ ሰብለሞኒ ሶዳ ቀቡ ሁንዲ ሶዳን ኸይሳ ቀምቲ
lakka oonag እንደዚህ አይነት ሰው ነው jaarsa kun yaadate qeensi tokko ha wallagga keessa deemee ha woboo faarsu ani bakka meeqa dhaqeetiin dhufa ati abbaa nama gaariidha deemnaan jedhanii kajoo tokko ni yaadattani qaallicha san viidiyoo isaa gisee hundan barbaadu fedha beeta yeroo meeqa sheer gochuudhaaf yoo dandeessan koomentii jala sheer naa godha qaallicha qeessi hawaboon gadhiiste akka fedhe deemee sabbakaa oolee galu ati nama gaariidha ati sirraa hajaan qabnu jaanna gadhiisan jedhe yinoo wanni sun akkamitti akka imeejii oromoof tolchitu beeytanii siyaasaa keenya akkatti sheepu gootu beeytanii kanaafin isiniin ja'alaan miidiyaa irraa dheeysuun qabnu miidiyaan qabsoo teenya polotikaa teenya nuu bareecha polotikaa teenya sheepii nuu tolcha miidiyaan waa hedduuf dhimma itti bahanna isinii galee miidiyaan gaafa nu bira kutee sabaaf sablammootii gaafa wanni godhe bira kuteeti addunyaadhaaf waan gaarii imeejii gaarii nuu tolchaa deema kanaaf malee wanni akkana isiniin lafallafuuf takka yeroo narraa haftee takka waan hin dalagu dhabeen seenaa jira keenya hedduu biisiidha garuu hangan qabu tana yaada isinii qooddadhee arraba keessanis dhugee haa dhugaadha jedhus eebasaa fudhadhee deemaa jechuudha isinii galee akkasi baradha wiinidda giseen akkana jedhu naaf jaalmarroon Jawaar Mahammad Abdii Raggaasaa hundi isaanii ilmaan